يا جندما كتناف كل في تنبربادة فريكية بقى فتا جدام كل في كاكس فولا كي قوتي نيجي جدو قلتي جبتي كاي ده الرافع نيفر شيء كان في يو كاي تميو جدو كده يصير تاسك جدو هذا سلستاي مرة كونكو ده يعني بربادو كاي ده في أنا سيالي كسبنا نيادم أشتاي كنا مودا جدو كي يكن تيجي أني شوفرتنا نفهم الجستاور أتدري دبته جدو كيساتي ونعمل هذا مو نشوف والله شو ندباين دبريتر رافي بقى باين عليه وشروج سيجنو كان فري ما فارت عارون كبدو أكترتم برباد كان أفجيت كانت ما قراد يمتشل جتي يري جتي بس إننا لاتنا ما في تقول ده هارو كبدا إيسا أي دمو مالي قلت بقى وكسينار نبرتي فري يلو سوديم توتي فري يلو سوديم توتي جلتي ورنيون أنجان مجاك دي سودي دي بر كان عافي بقى شيء نسكنا بود سيادة النار رفين بلو أيادك الريبة كيسانا جنجتشا وين كنكي سي أرجو قلبي توبكتي أكم جفتن وردفتو تخينيك أكالي في خبجمو أكم نجاك عبد فيا خيساني جرجرتو قالت ربي أسكن يجرا أرى نموجين أسرى نبيتني أين مكان خي؟ Era deebitee maqaa isinitti himtu Arsemaa jaamti. Ni beektan gaa taanichoo birankii wal godhaa ture sanii birankii sababa birankiitiin annichoo ofiisiillee wali fayyisee ture. Damoo annichoo wajjin arallee isin gaa isin faanaan dhufaa isin faanaan deemuu fadhaan hin jettee nama gaariidha. Wallaahiyaa farreessuma wajjin deemaa arallee naan jettee dhuftee annichoo Suuzi takka geessu qottee suuzi reefuu naafis suuzillee wal nujudduu dubbattee turte annichoon bakka amma isin Arsema yaada ni qabdaa? Yaada qabaadhu haa maal hortoftoota nagee qabattee fayyaa qabdanii jirtuun jettuun. Koi kaamera bakka sodaa kaameraa malee dhisni. Guyyaa birankii sanuu kaameraa xiqqishoo sodaate malee sodaa kaameraa taaf jettee sirrumas birankii annichoo mataa dhukkubsite. Kanaafuu hordoftoota keenya arrallee annichooti yaa wajjin wal harkanii gaadheen gadda walumatti araaramanii kutanii fuula gammachuu wal harkanii sii fi annichoonis akka dedeemanii barbaada. Arra dammoo xiqqishoo namaan aarsee muudii keessa hin jiru. Dhiifama naa godhaadha. Fuulli kiyyalleen sirrii hin jiru ni ta'anii harka. Namaan aarsee waa'ee naa fi annichoo irratti maal sitti dhageeme? Dafi hattuu. Siin qabalaa akka malee. Na aarsitaniiru. Ni naareeru. Wallahi siin qabalaa. Cal jettee ariitiin bakka ariitiin jiraame uummata wajjaa maaliif aarti? Kooyi yaada keessa irraa baasiru maaliif aarti? Hayi biraankiin godhuun irratti eegalamte. San barra biraankiin wooma jiru biraanki goone annichoon ni hubatan ilaala. Waa namatti koo sana kabbadanii mee maaliin godhee? Isinis boo liki miira keessa nam maramtee as gubbaan namaatti. Akka bichaan si maramtee. Akka nam maramtee akka ilmoo akka haadhaa fi ilmootti nam maramtee akka nagooti na dhungotti as gubbaan namaatti. Miira beekaa akka itti dhageemu beekaa goote hattu. Hayi dhuguutti wallahi nama na jaalatu. Wallahi nama dhuguma akkuma dhugaatti nama na jaalatu sirriitti fakkaata. Hai, gizi nak naamoti. Osoo ijumasi duratti harka silaa na baafattee jettee akkasitti sitti maal haa dhageemu dhugaasii jedhanii immoo qoodanii kaayaaf viidiyoo gallaaleen harararararra jedhanu ni rifadhaa dhufi qiyyaaf bakka oseetumaan gadhiisa malee. Hai, yoo itti hambiste michoo. Wallahi dammoo sii guddatiin jira siriyeesii aggachaatee akkasitti dalaguu keetiif. Waaw. Firankii bareeda dalaydee garuu sirriitti annichoon annichoon dhugaa seetee mataan fanakkatame da'u taate shaq taate. Hayi guyyaa lameen natumu geesseeme. Hayi situmu qabdi wallahi ansi jeesti jetti yaade annichoon ni beektaa waa dubartii irratti qalliin beektu utee keessaa baasti jetti yaade garuutu rabbi ni baasee utee keessaa hin baasne umaatii miti innaa saniifuu hordoftoota keenya maal jechuu fedheeti? Fataa zanabi ndee dammoo viidiyoon isii wajji daddalagu fadhaa jettee
isini wajjina keessattuu jaallatee isaanii sana toltee jirti manaa jetteeti sababa biraankii godhattee dhuftee ammoo Osmaanis wajjin dalageetti haa ta'u immoo garuu nuti naafinichuun jaala keenya riilii jaalu gosan asirraan dalagu isinirraa dhiisne hordoftoota keenya maaliif hayi mana kana dhiisi ni dhiisna nuti laal namni isinitti heddumaate namni naafisiisu bakka wal caqacaquu qofa naafisiin bakka gizee killee asirraan hojjenne wanni biraan jiru isin nama dhaga'uun qabdanii yaa wal caqacaquu qofa asirratti immoo nuti wanni furmaata kanuu ta'u jaalateenya asirraa dhaabne ammaatis viidiyoo hojjechuu feete diraamaa akka diraamaa fa'aa gooneeti viidiyoo si hojjechisa akkasii si hojjechise malee anichoon akkasitti ati fi qabdee guyyaa biraa fa'aa yoo kaniin si yaamne fa'aa akka saayibaatti migaa viidiyoo weedalee geenne wala garraa qofatti si hiwutee caalsi godhuu fa'aa sodaadhaan anichoon wanni diinni isii fi dubartii na biratti argamu. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo Arsee maal sibitti jirti? Anichoon dhuftee jirti. As deemu jirti. Laal kun osoo achi deemu jirti. Hai mee ara manzara. Araawini. Manni sitti tolee jira. Fakkaati. Maashaallah siraa jetti. Qashtii kiyya. Taayinaan jettanu. Ay inuma qashtii tini biste na si tolee jira natti tolee jira demmo fataatee dhufti saako allee kaamera qabatanii jirtudha kaamera qabannee jirra hordoftoota nagee gaafadhu akkam jirtu hordoftoota keenyaa fayyaadha an akkuma na argitan uffataa jedhee jira fayyaadha farrees maal taate garuu har'a fuulli kee asitti nama ijoollolee si duratti saniin mulii keessan jiru isin egaa hordoftoonni isin eeggatee jechuudhaaf kaameraa ol qabannee mulii keessan jiru warraan tana gizeen aarbeetee woomantaan irratti bikkuma kana irratti tummichoon beetee ni xiqqishoo qashtiidhaa beetee haa michuu mana yaalaa qacamin godhu tokko michuu qacam godhe tinditu dirqini sibbisa eessatti si beekeetiin sila kaameraa ol qabannee jiran bareedaa ture eessatti si beekeetiin bakka anaatee jirtaa minaamin jee michuu qacam garuu tottolfattee qacoletiin deemna akkatti gizee akka tottolfattee deemte dammoo akkana faattee deemtaami bakka dhiirri hin dhiisu. Sirriidha. Sababa sanitti bakka aboo sibeeti nan beeyti. Kanaaf nama wajjin wal lolte. Kiyyaa wali bulee moositti ati maal sina ka aboo hanqaan. Yerbi addaa shigirratti qayyaree asmashe. Min ነው ልትቀየሪብኝ ነው ትላለች እንደ ቁጭ ብላ እኔ አልቀየርብሽም ዛሬ ቀየርምቱስ ማለት ካሜራ ተወርታት ማለት ነው አረ ያ ምሻል እንደ አንቺ ካሜራ ተወርታት አይዲያ አስራ ለበለ ደምና ቪዲዮን በለይስን ካ ኦርዶፍቶ ተከኛ ድርቀማ ነመኸራ ደሙ isiin beeku yete khiyaan gagamje awasin beeyto te dhaabaddu bakka indaabaddu bakka ati maal sanake ay rifattee batbat yete oggasati silaaza sodaatti garuu buruje laafata sanif namni sira baay'ee gadi jira kophaa karaan deeman motan isin kophaan deemin maaksi kaadhu deemu gadimtu maaliif yoote እና አማስ ብራት ሸዳፍ te nama wajjin ay boo gitimi khiyaan asi walolle rabshan birantan emo sheenamna soofsiisuu barbaadem haasabsu barbaade isiin ammoo sin beeku musee wajjin asuu bakka fi lolu jirtin firra yoo walii galan gaa wal baradhaa jetin gaa biraa gattaami rakkoon qabu normaalini eega እሺ በቃ ከናፉ አማ ወድል አይ ፍያ በር ከናፉ አማ አከስተውን ቀብዱ ፉለኬስ እንጀሪስ ደበራኔ ቸረፈታ ጀዲ በቃ አኒስ ማች ሰበበኬት እንጀርስ ከየዋተ የጀናን ሲንገዲስ እሺ ከነበር አራቲ ብሩ ጀላፈታ ሲሪየስ ስላምን ያጋጨ ደም ቀብረ ሚከና ሲሪየስ እንጋጨውን ሲሪየስ ምን ያጋጨ ቆይ እኛት ይበረር ካንጋ ከረፍቱ ሰከሲ ላይ ይቻላ ደሞ ወርዱ ተተከኛ ወሉ ማገለቱ አራቀስ በያንቺ ቆይ ከሳብ ካሜራማን አበቴ ኖራቡ እና ወይ ቪዲዮን አርከበበት አጂት ይረነጭ እንግዲህ ፈጣሪ እንዳ ከናፉ ወርደቱ ተፈኛ ወላይ ዱበቹ ዱጋ ዱበቹ ዳፍ ሲደበር ይጅራና ዱበ አከ ሲደበሩን በባዶ
Ko Dubbachu feetami. ammasi dabbaree jira beekamiti akkati dabbaramtuun barbaadu yagguundumaa akkati naaf kolfituun barbaada farree kiyya. Baqa fataa jedhamu. Kolfi kaakas fuula kee gootee na eeguun Jiddu galtee jirti. Kai har'aan farree bar. Shii kanaafiyyuu kai mee gidduu keenya teessee taasise kan. Gidduu ate sulistaa mara kun qabu. Ndee ani barbaadu kai dafi. Anaa si yaali kisa malee nyaatamne. Achi taa'e gara booda gidduu keenya kan teenye shi. Ani cobarati na ko wajjistaa bar. Achi dura dubbatte gidduu keessatti naamun. Adammoo ni co. Wallahi shuna baay'ina dabbaree jira. Raafi bakka. Baay'ee naaree. Ushuruu si jennu kanaaf farree akka maafaar taaruun qabdu akka taartuun barbaadu. Kanaaf jeeti akkanatti karaa deemtee cal jettee dhiirri jetti baay'ee. Ennaa laati namaaf ettee gunda haaruu qabdaa isaa. Ay dammoo maaliif godhatu ogisii na biratti farree yeroo soo deemtuuti. Farree yeroo soo deemtuuti. Jalatti waa godhan yoo naan jaan. Mucaa gadhiisuutti deebar. Kanaafi bakka isheenis kana booda. Sodaattuu na biraa deemteersanii nama ana poolisiin hin jiru jettee na biraa fiidi. Kana booda. Nama yaamtee deemtee barbaadde silaa dhuftee hojii qabu qabdaa bara. Obaatee deemuun qabdu bakka. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo walumaa galattuu Gaaggeeyme. amala muudii keessa jiru viidiyoo asirratti dhaabna guyyaa biraa fataa danaa inni isin deebina warri chaanal kanaaf haareettatan ammoo dammoo subscribe godhuun dagatinaadha. Sababa michoo tanatti nama jooli buuleeti dirgimii keessa zawti mucaa nama amartii afaan keeyyaatiifin xiqqishoo afiin asitti isin dhaminii Bakka alaala dhaggeeffadhu kiyyarraa sii kennina. naan kanniin hin fadhu. Maali? Nagee ofirraa fuutee waan akkasii amma jira meela akka muudii irra qabattee asitti illee. Muudii miti kun koo garuu fataa akka ta'e. Waayine fataa. Sawaa mucaasi sawaa sitti akkattiin siidha nageenya kiyya booriste. Bakka isheetti sin bu'in kana. Nafaan hin deemin irra booda yeroo dhuftu maaksii kaadhuuti. Koomeetii deema. Bakka akkasii deema. Bira jalaa fatta namni sin dhiisu Kana boodatti duuka deemtee. osoo nan jiraachuu baaddeewu mucaan san dirqiidhaan amma Sila akka. hin dhiisuan. Na biratti maan dubbatiniti. Situ jira jettee. Situ jirate bakka hordoftoota keenya walumaa galatti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna warri chaanala kanaaf haareettatan ammoo subscribe godhuun dagatinaadha bakka nagaan nu turaadha baay'ee viidiyoo biraatiin hanqa walitti deebinutti baay'ee isin jaalladha ciao baay'ee. Bye. Bye.